jechi qoodachaadhaa if qofattiin oolle kan kana jechaa turte ganaa osoo ijoollee kan kana jechaa turte ganaa osoo ijoollee artistii Haloo Daawwee eenyu bahaa Oromiyaa dirree dhawaa irratti afran qalloo ijaaran manguddoon biyyaati irra wareegaman seenaa dhiisaniiti warra maqaa afran qalloon dhuman hunda yaamtee warra akka Usmaa'eel Galmoo Maamad Ibraahim Godaay tokko tokko maqaa himtee guyyaa kana kan isiin galma guutuu boochifte guyyaa kana kan isiin galma guutuu boochifte guyyaan guyyaa seenaati kabaja hundeeffama waggaa 50ffaa afran qallooti iddoonis galma mana barnoota addisuutti isiin du'aan deemtus jabduun seenaa qabdu isiin du'aan deemtus jabduun seenaa qabdu obboleessi gaariin si oolee galata kaadhimaan kee hoo maaliin gurra itti goota hayyummaan haloo dhugumaan dhaloota hayyummaan haloo bar dhugumaan dhaloota deem shirrii haromaaya deemna doonii yaabbanne wajjin gammanna dandeettiin aartii baraloof kenna dandeettiin aartii baraloodhaaf kenna gootittiin aartii haati oromoota hangaftittiin teenya dureen dubartoota walittuun hunda keenyaaf fakkeenya turte Haloo Daawwee kunuunu biraa kutte Haloo Daawwee kunuunu biraa kutte walittuun hunda keenyaaf fakkeenya turte Haloo Daawwee kunuunu biraa kutte haloon waa hundaaf haadha haloon waa hundaaf haadha namu jannata isiif kadhaa namuutu jannata isiif kadhaa